warri kaana ragadda uffannaa gurraacha uffatee dhufe animmoo adii uffadhee shibrikrik jedhee warra ortodoksii obboloota koo bira dhaabachuuf sinoo akkami bira dhaabattanu warra afaan isaatiin tajaajilamu hedduu kanarra. Qeessa daanee tokkotu jira biyya keenya beeta kiristaanii maariyaamii tajaajila. Uummanni Oromoo walitti qabameetu taa'ee barumsa kana barata. Achi qeessiin kun dacheen biyya Oromiyaa kan biyya keenyaa haa ta'u alannee uummanni ameen jedha. Maaliif hin beeku kaafaan san. Raamanni biyya kanaa kan biyya Gondar haa ta'u jedha namichi. Uummanni ameen jedha waan isaan beeku. Saniifuu kana keessaa ba'uuf uummanni Oromoo gaaffii bara dheeraatu isaaf deebi'ee kanaafuu warri dura gortanii daai wada Gondar nakkaa gara Gondaritti gara Gojjamitti Oromiyaa keessaa maal gootu isin eegga Oromoffaan baratamuu mormitu ta'eeti hoo kanaafiyyuu qeesii daaqonii tokko jira gaashaawun minaasee jedhama biyya naannoo keenyatti dhalatee guddatee ammallee bakka guddaa ga'eera yaa'u inuma barsiisaa jechuudha wangeeluma kana afaan keessan maaliif Oromiffaan illallabamu jennaani Orominyaa seexaan silammisamaa na'u naan jedhe eeshi kan biraammoo maaliif dubartiin tajaajiltuu kan jedhu eessatti caafamee jira jennaani qanii biraansii fida jedhee achumaaniyyuu gara lolaatti jijjiire namtichi achumaananii amantaa sanas dhiisee keessaa ba'ee isiniin jedha ani ortodoksii miti by the way ገሩ ነበርኩኝ ቤተሰቦቼ አሁንም ኦርቶዶክስ ናቸው ስለዚህ እባካችሁ በቋንቋችን እንማር ኦኬ ማሰላ